هاي إسحاق ولا ليس قدامي Walaloon dubbisaa gurra naa ergisaa mata dureen isaa waan jaalalaa ibsaa. إبسا Ibsa. Saa. Obsanii imimmaan roobsanii maal jedhanii taa'u garaa kutatanii guyyaan illee guyyaadhaa halkan hirriba dhabee na bira jirta jedheen ulqabee lallabee of biraa dammaqee of biraa si dhabee kudhaama jaalalaa mormatti hidhattee maaf garaa jabaatu kanaaf na laatte gaafa manaa ba'uu sis biyya goos deessee ollaa fira faanaan imimmaan irtaasee ka'umsa koo malee ga'umsa koo beekuunaan deeme caallisee waan si bakka buufne siifa waadaa galaa ol si fidee dhufu waan kennaa jaalalaa ammas yaadni koo si biraa ansi malee barree kan biraa waa'ee koo maal jettaa natti miyaada'ee naanamaan nuufamoo ka'ee karaan kee yoo naana'ee الله waan hundatti dhiisetu deebi'ee garaan kee yoo naana'ee waan jiraachuun hawwa kee ta'ee garaan kee yoo naana'ee dhufeetuma sitti makkan ta'ee garaan kee yoo naana'ee. وين وديش يا إسحاق Gocheen Yaa'u gocheen sababa itti boonyu dhabne Miraa keessan ulee. baga nu boocise Isaaq. Sababuma barbaadu Sababuma barbaadu jira akka itti boo'u baga na boocise. Jireenyi Itoophiyaa biifuu soowwan guys, emoji bochaa nuti hin kaa'ina. way jireenyi Itoophiyaa kana Wala leessis hin jenne malee hootu nu bochisis hin jenne yoo. Uummata Itoophiyaa bochisuudhaaf sagaleen isaa qofti gaadha. way rabbi zayyaa siyaa kamanu Isaaq wallahi nama miliyoona dhibbaatii ta'u guutuu boojiste eessa gootesa nu boojise boojjire yaa mucaan Dira ni umbo kan so cap goote umbo. asuun ichi jirti Ameerikaa La. walitti hin dhaqani Asuun Kanaadaa jirti. abdii wanni akkas guyyaa obsaniif isa mana agarta Yoo dhiisi mucaan jennaan jenna malee abdiin tuttuqinaa. intuu hin dheebaran dheerumaa yaadu jira malee Isaaq awoo gaafadhaa kaa Maal gaafa dura yaame seesiitu itti jiraame mana si harkaa qaba. Shaawati bar faayidaan qabdu. Isaaqe Minku mana rukuteera mana rukutee Mana rukutuu qofa miti haa nama giddaa farrasee taraa tana nama rukute. jireenyi Itoophiyaa nama bochisu jira biifuu. Sorry, Yasin, maaltu nama Bochuun bochisa? sababaan eeggachuu jiraa jiru jira. Gaafina taate. Maal Maare. goomsa. Maaltu nama bochisaa jiran jessa bara maanta naasatti maali? Isin diyaaspoora Gaafii. waan nama bochisuun bayitanii dhiisaaf irraa. Zeeta qarshii kumaa dhibba jaabi shantamtee kana malee waan biraatiif jaalalaa bitee Jireenya san laayifii jireenya warsan. kumaa fi qarshii dhibba jaabi shantam. Shantama maarraan deetiin uumaa dhibba ja'a dhibba torbamaan jettee dhumatti hin guutin. Akkasi. Shilingii yookaan jirtu. Shilingiin hin jirtu Oromoo. Ijoolleen hangaleetti qarshii dhibba sadaan fudhattu ilaaltu. Hangaliitaman jiru bara. Haaya amma Nama bara tokko qolla qimee caaltu. Eenyuun akka. Akkami na beektanii? Jala dubartii takka. Kadhattuu osuma akkatti heddummaannee taa'u jiruuti kadhataan tokko dhufee
waan rabbi isinitti beeku mee sadaqaa naa kannaa jabeete hangaa isaan bakka bu'eetiin waan rabbiin siif haa kennuun jeen beete maal naan jeen beetani awween si gaafadhe naan jee maal jeesee ayira naa deebi please. biyya dhufee waan rabbi isinitti beeku sadaqaa naa buusaa jee beete awoo rabbi siif haa kennuun jeen ay awween si gaafadhe naan hin jiru. Ati isa akka kiyyaa qallaati. Akkasiin isa namni egaa akkas naan jennu. Dhagaa wakii shakaati malee caalaa isaa qilleensi fuudhee gaararramee darbaara. Ayyaa muka itti rikaattiin qabaddan gisee qilleensi raaman dhufe dirreedhaa kana baay'ee. Gumsaa nama kana baanta? Yaasiin wanni daar. Naa welcome naa. Anaa fi Yaasiin hoggaa karaa. Salaam alaikum. Sareen lafee seetiin si'eeti. Kam caaltu? Nagaa. Fayyaadha. Fayyaadha alhamdulillah. Inshallah alhamdulillah sin nuge. Jirra galata rabbi. Haaya wii. Warra machaara. Jenne. Maqaa jijjiirratani. Ayo wayyo. Oro. Akkami. Nagaame. Caaltuu sun beeknee saayyee. Nan beeyna naa un beeytu sanumaafi. Caaltu na beeyta? Akkatti sin beeku wallahi waan fuula viidiyoo si arge tarii. Biiftuu Jamaa Yusufiin Jaamoorra Machaaraati. Biifaan my love TikTok yakazaa duraan beekaa kan gayyaa. Kana injire hai. Welcome akkami nagaa. Fayyaa wallahi alhamdulillah. Yaasino qoy maqas jijjiirratu namni sagaleen si jalaan bahu mi? An jechuun kuwa nin beeka faamilii naa walitti. Yaa nin beeka anillee yeroo dheertuun beeka lakki yaa maqaa jijjiirratu. Akkas. Halloo barreeffama dhiifamaa wajjin. Anurraa dhiisaa gaa waan hin taane amma. Maal rakkoon qabu waa barreessanii sinummaan ilaalina malee yoo sin laaltanii fakkuu gadi hin taa'an jiru. Ay caaltu maal ija qabnaa misa sanii ukkaamamnee jiraachuu jirraa bar sanuma deefa. Lakki yoo maal jechuu hayi namni akkuma fedha haa ta'u asinis akkuma keessanii deema malee hin danda'amu waan ta'eef. Wallahi asumaanuu garuu sin dinqisiifadha hin danda'u akka keetitti dhugaa rabbi yoon dubbadhe. An argu an biyya ifatanii dadhabanii ofirraa dhiisan. Mee warri biyya alaa jirtan giiftii nuu kannaa jireenyi nu qaalee warra Itoophiyaatti. Hai, uummanni isa yoo ofirraa dubbanne malee wanta hin jaane. Angaati yaa la ustiin jira beektaa barra. Giiftii mana kana giiftiin hin jirtu warra Yaasiin. Honoo naa kanneen osumee isti. Hayya fudhadhu takiitii sana akkata isaas yaadnami. TikTok kun isaanii hafu. Honoo laa. Monetii, thank you. Thank you so much. Thank you. Yaasiin anaaf jettee mee an kan nuun danda'u maaleesh. Lakki wallahi si beeku. Erganne kana nuti uumaa takka waa takka faayidaa takka hin qabu. Asumaan hojii. Awwee ati awwee biyya alaa jirtaa miti. Naaf itti tokko Egaa la ustiin jira mee? Isaak faan banaa diyaaspoora aaree. Isaak deeggarta dhaqee biifu yaabu. Hoggat akka isin bohaarsu. Yaa Yaasiin kana usisiisi. Ayyee akkamiin beetanii gaafa tokko mana tokko hattuun seenteeti. Akka mana keessa atticha nama tokko akka mana keessa waa barbaada beete. Hoggaa kana isa akkatti waa barbaadu kan argeeti abbaan manaa. Lafaa kee inninis wajjuma barbaadu eegale beete. Ayyee. Ay boo maaliif na wajji barbaaddaan naani? Waan hin anuu dhabe kana nama lamaayyuu agarree hin beeku jedhiin si wajji barbaadu jira jeen. Isaafis giiftii kannaa galte. Aboo michaa shaatira wallahi lazim maashaallah. Wallahi hayyuudha qaba. Aboo michaa kanaafis biyya takka jirraa. Wallahi lazim aboo. Wallahi isaafis giiftii kannaa. Aboo michaa nariifa wallahi.
Dhugoomsaan nama akkaawunti si gaafate jaar. Abjo jarri harkaan deemu jira. Yaasin Wayye. egaa ayyaa Dhugoomsaati muudiina qabattaame. Ayyee amma anaatu sin bashannansiisa. Ayyee. Gurbaatu beeki nama rabbi sodaatu. Jechuun kaatiire nama bakka ganda keessatti sheeka jaaniin kabajansi galee haajii jaaniin hajjii gulama dhaqee. Hin waraabbatin. Eenyu ana baanta? Boodemme umaase. Akkasitti ichi booda jechuun nama ganda keessa